Yooyyaa akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffattoota miidiyaa Angaatu bakka jirtanitti nageenyi keenya kabajaa isin haa ga'u isiniin jenna. Har'as odeeffannoowwan dhimma naannoo Sumaalee daangaa irratti muyyaleedha wal qabatee jiru irratti odeeffannoowwan tokko tokko isinii qabannee dhiyaanneerra. Paartiilee siyaasaa fi namoonni adda addaa akkasumas hawaasni Booranaa daangaa Sumaalee irra jiru akka malee mormii dhageessisuu itti fufanii jiru. Guyyaa har'aa kanagaa guyyaa afuraffaadhaaf mormiin hiriiraa magaalota Booranaa adda addaa keessatti jabaate itti fufee jira. Gama naannoo Sumaaleetiinis mormiin tureera. Akkasumas hayyoonni siyaasaa gama Oromootiin mormii murtee kanarratti qaban dhageessisaa jiru. Akkasumas paartiilee siyaasaa gama Sumaaleen jiranis gara baay'ee mormuutti irratti argamu. Kana keessa waan walitti qindeeffanne hedduu isin biraan ga'uudhaaf jirra. Hanga dhumaatti akka waliin turtan abdii qabna. Miidiyaa keenya share, like, subscribe gochuun dagatinaa isiniin jenna. Baay'een keessan daawwattaniituma biraa baatanii subscribe godhaa hin jirtanii. Kanaafuu subscribe nu godhaa jechuudhaan kabajaan isin gaafanna. Egaa manni maree naannoo Sumaalee walga'iisaa idilee saglaffaa gaggeesseen caaseffamni aanotii haaraa hundeessuu murteessuu isaanii yaadatama. Murteen kun jiraattota naannoo Oromiyaa keessumaa kan godina Booranaa fi dhaabbilee siyaasaa Oromoo biratti mormii guddaa akka malee dheekkamsiise kaasetii jira. Sanbata darbee aanonni 14 caaseffama haaraan dhaabbachuu obbo Muhammad Adam itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii naannoo Sumaalee guyyaa kaleessaa Addis Standarditti dubbatee ture. Obbo Muhammad aanotii lafaa caaseffaman kanattis dabalatee bulchiinsawwan godina 4 fi kan magaalaa 25 kaabinee bulchiinsa naannoo Sumaaleetiin hundaa'uu isaanii ibsanii jiru. Isaan dhugaa ba'anii jiru hiwaa kana jechuudha. Caaseffamawwan kun daangaa darbanii kan hunda'anii miti jechuudhanis obbo Muhammad dhoksuudhaaf yaalanii jiru. Haa ta'u malee hawaasni Booranaa daangaa sanirra jiru qabatamaatti waan jiru ifatti labsee yaada ofiitis kennatanii mormis mormachaa jiru. Gama paartiilee siyaasaa Oromootis akkasuma. Haa ta'uutii haga har'aatti mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e mootummaa federaalaa ibsa kenne hin qabu. Kunis balaaluu hamaa kaasee jira. Egaa guyyoota sadan darbanis murtee kana mormuun hiriirri mormii murtee kana balaaleffatu godina Booranaa fi Boorana Bahaa magaalawwan akka Yaabeelloo, Nageellee, Booranaa fi Iddirreetti gaggeeffamaa jiru. Manguddoon biyyaa Guyyoo Jaarsoo jiraata magaalaa Muyyalee kan ta'anii murtee manni maree naannoo Sumaalee murteessetti hedduu gaddine jechuudhaan dubbatanii jiru. Murteen kun ittuu nageenya magaalaa keenyaa kan jeequdha. Beeki amma waliigaltee malee alaabaan naannoowwan lama magaalaa tokko keessa dhaabbata. Kun immoo itti dabalamuun rakkoo biraa nutti fidee jira jedhan obbo Guyyooni. Guyyoon dabalee murteen kun darbuu hordofee rakkoon nagaa mudachuu mala jechuun namoonni sodaatan Muyyalee keessatti hojii idilee isaanii kan daldalaa cucufuun akka biraa bahaa jiranis dubbatanii jiru. Egaa lafa seenaadhaan kan keenya taateef mormataa jirra kan jedhan jiraattonni mootummaan rakkoo kana oolee otoo hin bulin deebii sirrii uummataaf kennuu qaba jechuudhaan mootummaa haga ammaatti callises gaafatanii jiru. Ka'umsi murtee kanaa babal'ifannaa daangaa duraan ture hojii seeran mirkaneeffachuuti jechuunis akka malee gadi qabanii balaaleffataa jiranii. Manni maree naannoo Sumaalee murtee hundeeffamaa aanotii kana kan murteesse tajaajila fooyya'aa jiraattota naannichaatiif dhiyeessuuf akka toluuf darbees caaseffama kanaan duraatiin madda walitti bu'iinsa sabaa fi gosa jidduuti kan jedhe caaseffama duraanii fooyyessuu fi jechuudhaan gama isaaniitiin ibsatanii jiru isaanii. Haa ta'u malee lammiileen Oromoo daangaarra jiraatan kun dhugaarraa akka fagaate fi babal'ifannaa lafaa fedhii mootummaa naannoo Sumaalee akka ta'e dubbataa jiru. Caaseffama amma labsiin mana mareetiin ba'es naannoo Sumaalee waggaa 7 qorannoo irratti kan hundaa'e ta'us dabalataan dubbatanii jiru. Jaarsi argaa dhageettii Booranaa Liiban jaatanii jedhaman ammoo seena wal qabsiisanii akka jedhanitti duraan hundeeffama bulchiinsawwan mootummaa Keeniyaa fi Itoophiyaa dura Booranni lafa isaa dheedan qoodee bulfataa ture jedhan. Dheedi kunis gita godina ammaa kana kan ga'u ta'uu ibsan. Akka obbo Liiban jedhanitti waliigala Booranni dheeda 7 qabaa jedhamu. Isaanis Golba Diidaa, Mataa Yaamaa, Tuullaa Saglan, mana Goomolee, Marbee gosa 3 fi Golboo jedhamu jedheera. Hayyuun argaa dhageettii manguddoon Liiban jedhaman kun Booranni duraan utuu mootummaawwan Itoophiyaa fi Keeniyaa illee hin dhufin saboota ollaa isaa qubatan waliin nagaan jiraataa ture jedhu. Rakkoon daangaa amma jiru kun kan dhufe bara 1991 erga mootummaan TPLF hin durfamu aangoo qabate as jedhu. Bara 1991 booda daangaan Booranaa sarbamuu jalqabe jedhan manguddoon kun. Akka jiraattonnii fi jaarsoliin argaa dhageettii himanitti walitti bu'iinsi naannoo qubsuma Booranaa duraan turus
irra caalaa kan baay'ate bara TPLF biyya bulchaa turee fi isa booda jedhu jaarsi argaa dhageettii Liiban jaatanii TPLF uummata Booranaa lafa kibba Itoophiyaa qubatee ture maqaa ABO deeggartu jedhuun hiraarsuu jalqabee jedhan. Sana boodas alaabaa naannoo Sumaalee araddaawwan Booranaa irra dhaabuun itti fufee laftis nurraa fudhatamuu jalqabee jechuun himataniiru. Lafa Mooyyalee kana hanga Waacileetti hanga Uudaatitti haga Nageellee gam tokko irraa kutanitti kutaa 5 jechuu isaanii naannoo Sumaalee alaabaa kutaa 5 gubbaa dhaabee warri TPLF jedhan. Gaafa sangaa TPLF dubbii itti kaasuudhaaf akka kana godhee shira xaxaa ture irra deddeebiidhaan dubbataa jiranii uummanni lafti irraa fudhatame yoo gaafii gaafatu baay'ee hiraarfamaa ture jedhu jiraattonni. Kanarraa kan ka'e naannoo daangaa godinaalee Boorana Bahaa ammaa kan Harargee fi Baalee dabalatee hanga har'aa lubbuun namaa darbaa akka jirus obbo Liiban jaatanii ni dubbatu. Labsii ammaatiin Muuyyaleen Udaatillee fudhatanii jiran Layee fi Goofaa kan jedhaman bulchiinsa naannoo Sumaalee jalatti lafa caaseffamanii jiranidha jedhu obbo jaataniin. Yeroo mara qaamni mootummaa dhimma kana ni fura jennee amannee itti iyyannus dabaree namni du'ee horiin saamamuun araarma fakkeessaa taasisanii dabru jechuunis mootummaan yeroon waan kana furuu dhiisuun rakkoo akka ta'e ibsu. Guyyoo Jaarsoo manguddoon jedhaman ammoo jiraata magaalaa Mooyyalee kan ta'an sarbamuun daangaa lafa Booranaa duraan ture amma ol guddataa dhufe kanaaf mormiidhaaf jiraattonni karaatti bahan jechuun dubbatu. Liiban jaatanii waa'ee magaalaa Mooyyalee yoo dubbatan magaalli Mooyyalee seensaa daldala biyyaati. Sochii daldala Naayiroobii, Finfinnee fi Moqaadishoo walitti fiduu Mooyyaleedha jedhan. Kanaan dura qaama quubsuma Booranaa turte kan jedhan hayyuun argaa dhageettii kun bara 1991 bara TPLF humnaan alaabaan naannoo Sumaalee akka keessa dhaabatu ta'ee jedhu. Guyyoo Jaarsoo jiraatan magaalaa Mooyyalee waliigaltee sirnaanii malee magaalaan tokko alaabaan lama keessa dhaabbachuun ka'umsa rakkoo nageenya magaalattii waan ta'eef furmaata sirriin barbaadamuu fi qaba jechuun gaafataniiru. Hajii Godaanaa Kulluu bakka bu'aa miseensa caffee naannoo Oromiyaati. Murtee manni maree Mooyyalee fi Aanotii kaan waliin wal qabatee sanbata darbe murteesse qeeqanii jiran isaanis gama isaaniitiin. Murteen kun kan yeroo isaa eegee miti. Kun kan ta'e wayita deebiin koreen wal dhabbii daangaa Oromiyaa fi Sumaalee jidduu jiru hundaa'ee bu'aan hojii isaa eegamaa jirutti kanaaf kun sirrii miti jechuun dubbataniiru. Hajii Godaanaan uummanni murtee kana booda mufii qabu ibsachuun sirriidha jedhanii ammas gaafii kana gara walitti bu'iinsa sabaatti geessuu otoo hin taane karaa marii biyyaalessaan kaa'ameen bu'aa murtee kanaa akka obsaan eegulleen gaafataniiru. Jiraattonni dhimma daangaa kanarratti komii qaban ammoo waldhabdee daangaa kana furuuf mootummaa yeroo dheeraa itti fudhateera komii jedhu kaasaniiru. Hajii Godaanaan murtee kana kan duubatti harkisee lolawwan Itoophiyaa bakka garaagaraatti mudataa jiranidha jedhan. Murteen mana marii naannoo Sumaalee kun jiraattota qofa otoo hin taane qaamolee siyaasaa naannoo Sumaalee fi Oromiyaa keessa socho'an biraas mormiin isa mudatee jira. Addi bilisa baasaa Ogaadeen ibsa murtee kana hordofee baaseen murteen kun muddama siyaasaa naannicha keessa jiru ittuu kan caalchisuudha jedhee jira. Ibsichi caaseffamni amma mana maree naannoo Sumaaleen darbe fedha uummataatirratti kan hundaa'e otoo hin taane shallaggii shiraa kan qabuu fi hawaasa Sumaalee kan dadhabsiisudha jedhee jira. Naannoo Oromiyaa keessaa Koongireesii Federaalistii Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo ibsa isaaniitiin murtee kana mormanii jiran. Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n adoolessa 27 bara 2025 guyyaa dheengaddaa dhimma kanarratti ibsa baaseen daba siyaasaatiin daangaan Oromiyaa dabarfamee kennamuu hin qabu jechuun ibsa baaseera. Ibsi ABO kun mootummaan sarbamiinsa daangaa naannoo Oromiyaa irra gahaa ture amma raawwachiise jedhee kunis madaa sabarra ga'e itti babal'isuudha jechuun murtoo kana balaaleffachuusaa isiniin gahuun keenya ni yaadatama. Koongireesii Federaalawaa Oromoo ammoo ibsa guyyaa kaleessaa baaseen murtii bulchiinsa naannoo Sumaalee heeran alaa kana ilaalchisee ibsa balaaleffannaa baasee jira. Koongireesii Federaalawaa Oromoo kaafa'uun sagantaa caasaa bulchiinsaa haaromsuu kan mootummaan naannoo Sumaalee dhiyeenya kana beeksisee kan jijjiirama bulchiinsa magaalaa Mooyyalee dabalatu cimsee balaaleffata jedheera. Nuti barbaachisummaa bulchiinsa naannoo ni hubannaa, haa ta'u malee sirreeffamni daangaa bulchiinsaa kamiyyuu adeemsa heera mootummaa fi bu'aa waliigalteewwan duraanii kan akka referendamii bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeeffame kabajuu qaba jedheera. Tarkaanfiiwwan gama tokkoon fudhataman akkanaa wal hubannoo fi waliigaltee hawaasota ollaa gidduu jiru miidhuu danda'a jedha kaafa'uun ibsasaa kanaan. Hokkorri akkasii bulchiinsa Abdii illee jalatti hirmaannaa mootummaa Addawaayii duraanii waliin raawwatame du'a badiinsaa fi buqqa'uu namoota miliyoona lakkaa'amaniif sababa akka ta'e hunduu ni yaadata.
kunis irra deebi'amee akka raawwatamu hayyamamuu hin qabnu. Madaan shororkeessummaa mootummaadhaan deeggarame sana har'ayyuu hin fayyine. Karoorri haaraan kunis madaa kana kaasuudhaan miidhaa hamaa fiduu danda'a jedha. Waggoota dhiyeenya dabran kana uummanni Oromoo fi Somaalee obboloota ta'anii nagaa hamma tokko keessa jiraachaa turaniiru. Kun ta'ee otoo jiru tarkaanfiin gamtokkee ammaa kun akka tarkaanfii waldhabdee saboota babal'isuu fi nagaa booressuuf sirnichaan tooftaadhaan karoorfamee raawwatametti nutti dhagahama. KFO'n mootummaan amma jiru rakkoo ofii isaarraa xiyyeeffannoo uummataa kaasuuf jecha uummattoota obboloota gidduutti walitti bu'iinsa uumuuf yaalii inni godhu kamiyyuu akka dhaabu kana mannaa dirqama heeran itti kenname akka ba'u gaafata. Kanaafuu KFO'n qabxiilee armaan gadii gaafata. Tokkoffaan karoorichi hatattamaan haqamuu qaba. Mootummaan naannoo Somaalee sagantaa caasaa bulchiinsaa seeraan alaa Mooyaleen dabalatee sadarkaa lafa Oromoo jijjiiruu kana hatattamaanii fi haalduree tokko malee akka haqu gaafanna. Kalammataa adeemsa heera mootummaa kabajuu caaseffamni naannolee kamiyyuu iftoominaan seera qabeessummaanii fi hirmaannaa hawaasota dhimmi ilaallatuun raawwatamuu qaba. Dhimmi daangaa kamiyyuu ajaja gama tokkootiin odoo hin taane adeemsa seeraa fi heera mootummaa kan waliigaltee gamlamee irratti hundaa'een furamuu qaba. Referendamiin bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaa ibsa ifaa qajeelfama heera mootummaa kanaa ture bu'aan isaa bu'uura daangaaf mormiin itti hin kaane ta'uu qaba jedha. 3. Tokkummaa itti fufsiisuu. Hidhanni seenaa uummattoota Oromoo fi Somaalee gidduu jiru jabaadha. Qaamonni hundi afuura waltumsaa kana akka itti fufan waamicha goona. Obboloonni keenya warri Somaalee ajandaa addaan qooduu kan gaggeessitoota naannoo isaatiin dhiibamaa jiru kana akka morman isaan gaafanna. Seenaa keenya gamtaa fi nagaa ijaarrannee kabajuudhaan walitti bu'iinsa namtolcheetti akka hin harkifamne haa of eeggannu. 4. Gaggeessummaa itti gaafatamummaa qabu. Mootummoota federaalaa fi Oromiyaa calisa isaanii balaaleffatamaa ta'e kana akka cabsan cimsinee gaafanna. Dirqamni heeraa isaanii ifa. Gocha kana balaaleffachuu, birmadummaa lafa keenyaa eeguu fi walitti bu'iinsa ittisuuf tarkaanfii murteessaa fudhachuu, dhiphina hin barbaachifne ittisuu fi mootummaa naannoo Somaalee waliin haala ijaaraa ta'een hojjechuu qabu. Bariitti callisuun hirmaannadha. 5. Deebii nagaa. Uummanni Oromoo aggaammii kallattii kana dura tokkummaan dammaqinaanii fi kutannoon akka dhaabbatu hubachiisna. Deebiin keenya lafa keenyaa fi mirgoota heeraan nuuf kenname kabachiisuuf karaa nagaa naamusa qabuu fi seera qabeessa ta'een ta'uu qaba. Tokkummaan keenya ajandaa addaan qooduu fi babal'ifannaa lafaa kamiyyuu irraa kan nu eegu wabii keenya isa dhumaatii jedhan. Dhumarratti KFO'n furmaanni marii walkabajaa fi olaantummaa seeraa irratti hundaa'e deeggaruuf yoomiyyuu kutannoo qabaa jedha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kan ammaaf guduunfannee isin biraan geenye kana fakkaata. Dubbiin daangaa Oromiyaa Mooyalee kaasee hanga Bordoddee jiru kan daangaa babal'ifattoonni gama Somaaleetiin gaggeessan keessattuu kan mootummaa naannoo Somaaleetiin deeggaramee akkuma ho'ee itti fufetti jira. Gama Oromiyaatiinis mormii sirriitti gaggeeffamaa jira. Hanga ammaatti kan callisee mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa federaalaa qofaa. Akka seeratti silaa mootummaan naannoo Oromiyaa dafee ibsa baasee balaaleffachuu qaba. Yoo ta'u baate immoo mana marii federeeshinii biyyattii kan dhimmoota daangaa fi walitti bu'iinsa sabaa fi sablammootaa ilaaluu irratti kallattiidhaan himatee furmaanni garasiin akka gaggeeffamu gochuun osoo irra jiru hanga ammaatti callifamee jira gama lamaaninuu. Egaa jala buunee odeeffannoowwan jira yeroo yeroon kan isin biraan geenyu ta'a. Kanarraaf qabanne xumurree jirra. Fayyaa ta'a.